Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kam jirtu nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii egaa kun artifishaalii irra guyyaa irraa fudhanneeti karaa manaatti kan gallee jirru haa ta'u malee barumsa isaa hedduullee hin fixanne akkasumatti kun akkuma isin ilaalaa jirtanitti amma uffataa jirra ittiin deemuudhaaf jechuudha. Walumaa na ilaallu gamee viidiyoo kana. Baay'ee tokko egaa jechuun haa ta'u dhumatti daggafatanii deemuudhumaaf haa ta'u jechuudha malee yoo homaa wanni hin jedhu baaduu akkasitti zimmidhanii kiraanchiin deemuu qofa irra sun taane haga tokko saguma tokko nama gargaari jechuudhumaaf. Kirrii ammaan keessaa ol harkisaa kuni kaalsii isaatii kan itti kaayatanii kaa'anii miilatti ol kaawwatan jechuudha. Maaliif isa gadi hin harkifne sirriitti nama qabee taa'uu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf akkuma isin argaa jirtan qabattoo gara duubaatii fi karaa fuulduraa kana inni suni amma inni hin qabee jiru suni kufee amma kun ola qabattoo of duuba akkasitti baasanii xaaxaadha garuu haa ta'u jechuudha haguma tokko qalbuma haadha kootii haala galfachiisaa jechuudhumaaf malee haadhumti kan koomu haguma tokko shakkilfadheetuma fuuldura si gadi beetuma ol dhangalaasa jedhuunumaaf malee amma kun ola akkasitti hidhannee dhaabbachuun sodaataa ammoo asitti baay'ee tokko nama sodaachise amma akkasitti kunoo saqqisa lammaffaadha. Saqqisa lammaffaadha jechuun amma akkasitti surree ol butaa waan kana waan akka ta'e wallaala waan akka soolii wayii irratti tolchanii jiru maaliif akka tolchan illee hin barre garuu amma surree kaa'ataarra. Amma baay'ee wanti na rakkisaa jiru inni sunis garuu gaafadhee maata akkanaan kennanii wanti isaan naa kennanii wanta achitti hojjechiifadhe waan akka soolii wayii natti kennanii soolichis baay'ee faayidaan qabu caamuma guutii haa ta'udha malee faayidaan isaa homaa bu'aan qabu jechuudha gama tokko lukii inni bitaa kun jechuudha. Qabannee achi butuu inni akka qaama ofii qabannee achi fachii bakka fedhe geessee akkas geessee achi addeebisaan hin jiru haa ta'u gaa. Waa rabbi namaaf kennee namarraa fudhate tokko alhamdulillah jedhaniituma ittuma fayyadamuudhuma egaa kunoo amma akkasitti nama nagaa fakkaatan nagaa shuraaba qabbatadhaa no fakkiin hin cufamne ziippiin hin cufamne ziippii cufadhaa. Maaliif chokoltan isin akkanatti deemuudhaan jinqamina asuma warreen jaallattanu sheerii fooloo karaa feesbuukiitiin illee fooloo na godha gara wannitiin illee tiiktokiidhaan illee sheer koppii linkii na godha rabbumaa jedhaati maali isa kaaniifuu godhaa ooltu maali amma yoo naa gootan amma rakkoo qabaa foonoo amma deemsa eegalanii jiru of jala malee bakka bira ilaaluun dhorkaadha. Of jala malaaluun hin danda'amu waa qabachuuf hin ta'u la amma akkasitti lafa keenyee deemuudhaaf fiigaa koo jedhan hin ta'u akkanatti hin ta'u. Kanaafuu sheer koppiliin kinaa godhaa rabbeedhaati rabbumaa jedhaati yoo naa jedhiisan illee rabbumaa jedhaati koppiliin kinaa godhaa viidiyoo kiyya kanallee bakka hundannaa gaa'edha. Akkasigaa Oromoon afaan cinqamaa turtan illee hundumti keessanuu sheerii gara feesbuukii illee gara tiiktookii illee rabbumaa jedhaati waaqayyo tamantanuu jedhaati. Kanaafuu fooloo naa gochuun dagatinaa kolfuun anaaf aadaadha waan itti baree jiruuf. Qoosaan jaaladhaafan ofumatti qoosaa jedhamu warri
maa qossa jettan ullee yoo jiraattan jechuu barbaadeeti asumaani. Kanaaf akkas galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ciao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa hadhaa gammachuu ajaa'iba maasha Allah tabarakallah jedha. Viidiyoo kana like godha, mobaayilii follow gochuun dagatina. Kaawuntii isaa duraan hin gubate. Hundi keessan iyyuu follow godha, like share walii godha. Maaliif namoonni mobaayilii bira dhaabbataa turan hundi akka jedhee gammadan barbaada. Kanaafan viidiyoo kana bira dhaqeetiin waraabe. Kunoo gaa mobaayilii alhamdulillah artifishaalii hojjechiifatee nagaadhaan leenjiyaa ture itti milkaa'ee jira. Mebe waan anggafa dong kabar eka tokof like duiti reposti ko lafishi namoonni duraan tingkaba fitura akka jari gammadan mube assalamualaikum Waalaikumsalam warra barana kambara heddu rabbini ramadan dhufa jiru kanan sinagaan nago kabaratan mis rabbinu ago walumaan waagau akam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shamar kabuni warona wanta baralle kam jirtu nagaa keessanii har'a mube da wal barazarra egaa yeroo dheeraadhaan wal argina jedhaa turre wal arguu hin dandeenye har'a akka jaaraatii wal arginee jirra. Egaa akka yeroo baay'ee nafaana jiqqamaa turtan egaa walumaan beekna akkasuma kun amma shaatuutti sifatte egaa ammaaf kiraachinumaa hin deemaa jira kana booda garuu gaafa ji'a lama sadii afuriin booda kiraachi gadhiisee normaalii ta'eetuma deemuun guyyaa waan hin oolle abdii guutureetuma jira insaallah. Aga daawwattoota keenya kabajamoo obboleewwan keenya kaleessa mubeedha sagalee taatanii bakka mucaa sagalee qabne kana bakka inni jiru akka sagalee isaa dhagahamtu gootanii akka inni gargaaramu gootanii bira dhaabattanii warri Saudi Arabiyaa keessatti maqaa keessa waamiftuu danda'u jala Abu Saud King Kamal namoota hedduu maqaa keessan miidiyoo marattan argee malee namoota danuutu wajjin qamaa ture waan ta'eef hundi keessanuu warri yaadaan bira dhaabattan warri du'aan bira dhaabattan warri gargaartan illee kunoo bu'aa ifaajee keessanii baga argitanii isaaf immoo an gara kootiin tiktooki kootiin isinitti dubbadha hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaan bakka obboleessa koo mubee bu'e jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu immoo akkaawuntii isaanii duraanii jala gubate maaliif qaama miidhamaa gatti ta'eef tiktookii waan akkasiin feetu ammas jalaa gubata please viidiyoo kana kooppi liinkii sheerii duuti godha akkaawuntii isaa immoo fooloo godhaa jabeessa. Waan jettu qalbii